Ashama harka fuunee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii akkam jirtu? Haymiyanii burukeen bilookii godhee ofirraati silkii irraa hundarra bilookii godhee haymiyeen akka kanaan har'a boo'ichaatiin cinqitiitiin as baatee jirti. Wallahi baay'ee tokko mataana dhukkube wallahi. Burukeen bilookii ishee godheera silkiirra. Burukeen bilookii na godhee silkiirraa jettee as baatee jirti wallahi. Baay'ee tokko boo'ichaan garaa nama nyaatti wallahi laazim. Namichaaf ana jidduu faaseef ana jidduu waan tokko hin jiru jettee goddanyoota illee bira dhamxee cinqitii baay'ee tokko denni bilookii na godhee isaa argee cinqitii guddaarra hin jira. Goddanyoota isaallee bira deemee itti bilbishiise jennaan. Akka goddanyoonni isaa ani bilbiluu baree goddanyoota irraallee bilbila kaasuu didee jette kan gootu dhabdee namicha bilbiltee waamtee faasee sanaatiin burukeetti naa bilbilii burukeef ani bilookii na godhee jirannaan gammachuutiin lafa dhiitabboo bira dhaabatee faasee wallahi ittimi waan tokko nu jidduu akkan jirrellee ittimi jettee kadhatti wallahi argitani nama biddeena ofiirra taa'u nama gargar yoo haymeen amma fakkeenya burukee yoo dhiiste faaseetti heerumuu hin dandeessu abadan jetteetti isheenillee siit atillee nan argattu jettee jirti fayyuma kan akkas ta'a faaseen malee wallahi gammachuutiin daangaa dhabe wallahi ani isa kanan barbaada miti jedhee jira ani isa kanan barbaadaa jedhee giddii meeqatti kadhattee burukeetti bilbilchiiste goddanyoota irraa silkii kaasuu didee jennaani faaseen itti daawwallaan hin dhufee gaafa dhufu baay'ee tokko ammallee gadda guddaarra bu'ee biratti arguutti jechuudha. Inni biratti sin arguu manumaa gadi hin bayinii jedheera. Kaleessa waliin viidiyoo waraabanii ishee macarrashaa jedhee boodarra bilookii ishee godhee waan silkii irraatii jechuudha. Silkii bilookii gochuu argitu intalli maraattee goddanyoota bira dhaxxeellee bilbilarraa kaasuu didee karaa faaseetiin argachuu dandeessee waa dhufee biratti argummoo gadda guddaa keessa seenee ammas lammaffaa narraan fagaatiin adaraa jettee hin kadhatti baqqaa nagayee jedhee didee faaseen akka kanaan lafarra garmaamee yes jechaa jira dhugaa gammachuu guddaan isatti dhaga'ame garuu hin turan bula malee haymeef burukeen har'a aareellee akkas bilookii ishaa godhu malee boor walumatti deebu hin turti malee hin moo deebanii wal araaramu. Faasee gammachuun daangaan darbinan kee hin argattu haymeetiin xiiqiitiin hin argattu haymeetiin haymeen sitti agarsiisa siin jetteetti wallahi akka kana akkuma argitan kana nama gaddisiisa namichi bira dhaabatee garmaama wallahi amma macarrashaa irratti kadhattee dadhabdee burukee nan dhiisinii ittimi burukeettillee anaaf si jidduu waan tokko akkan jirre jennaan hin dide abadhuu dhaggeeffadhu yoo barbaadde jedhaan achi burukeetiin qoccola namichi isaa fi haymee jidduu waan tokko hin jiru garuu sobee ciqiitiin akka jarrii fakkeessee akka burukeen haymeerraa fagaatu gochaa jira jechuudha fakkeessaatiin. Amma isheen baakkiis ittimi anaaf si jidduu waan tokko akka hin jirree jennaan maa inni sinna waame nattimi jedha faaseetiin burukeen. Abadhu dhaggeeffadhu isheen sitti maa jirti miti jedha. Macarrashaa irratti natti sissiqiin nan qabiinis jedhee harka akka wal qabeetti biraa kutee sokkee jechuudha. Wallahi mimmaan akkasitti xaragatti dhaabatte. Baay'ee tokko nama gaddisiisa namni nama jaalala ofii takka nam tokko qaawwaa tokko argatee nama jidduu seennaan namni takkuma fayyaa ta'uu hin danda'u maaliif isan yoo radhaanii asiillee haymeen hani inni jedhu yoo isa dhageesse burukeenillee jecha burukee yoo dhageesse qaawwa isaanii cufatu malee akka kanaan qaawwa isaanii lamaan jidduu galanii baxabaxanii akka itti garaan walii fayyuu hin qabu jechuudha. Otoo ta'e lamaan isaanii irra dhaabbateen akkuma kanaan dura qaawwa diinni isaan jidduu bane irra dhaabachuu qabu ture. Amma hin dandeenye lamayyuu. Haymee gadi hin bahin jennaanis hin didde. Amma lammaffaa kunoo har'a cinqamtee ammallee lammaffaa biratti sadaffaa moo arfaffaa biratti argamti jechuudha. Rabbi namaa baasu wallahi.